tabbamee qaqabranii haadha abbaa isaanii dhiisanii diin kanaaf kannanii hanga danda'anii lubbuu isaaniitiin diin kana sheekota irraa fuunee isaan bira dhaabbatu qabna. Dhaban dhiisanii isinis nu gargaartanii obboleeyyan keenya abboonni keenya oomisha keessanii kun kasheetaa bichaa osoo hin taane osoo silaa isin nyaachistanii bira dhaabbatu baattanii silaa baratanii asin gahan kanaaf gaa obboleeyyan Allahu Akbar. Kanaaf gaawwan keenya gaheen keessan guddaa wanni qabattan isintu akkana boonse isiniin sheeka ta'an ilmii kana isiniin baratan warroonni biyya ansaaronni gaheen isin taphatan guddaa isaan kanaaf hin gahuudhaaf kan waan qabdan kuttanii bira dhaabbatan rabbi isin haa milkeessu. Kun firii keessanii isin hundaa itti gammada abboonni haawwan keenya sheekan keenyallee hundi keessanuu ulamaa'onni dilli kun warri akka babbareedu kun isiniini. isintu bira dhaabbate tokkoffaa isaan lubbuu isaanii kannanii sheekni keenya waa hunda dhiisanii isaaniitiif qabaniiti. Isinis qabeenya keessan waan qabdaniin bira dhaabbattanii asin nu geessanii galatoomaa ulfaadha. Eebba isaanii bichaa osoo hin taane eebba keessan hunda duniyaa kanatti rabbi isin haa eebbisu.